daa'imman akka madaa'uu yookaan infekshinii gurraa hin godhanneef maatiin maal gochuu qabu yookaan maal gochuu qabna kan jedhu qabadhee deebi'een jira. Akkuma beektan egaa infekshiniin gurraa daa'imman biratti baay'ata. Mee maatiin maal gochuu qabu kan jedhan akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Qabxiin guddaaf kan jalqabaa daa'imman akka utaalloo yookaan qufaan hin qabanne gochuudha. Sababni isaas qufaan qabannaanidha yeroo hedduu kan infekshiniin gurraa dhufu. Kanaaf egaa hanga danda'ametti amma harka isaanii irraa dhiquu yookaan akka dhiqatan taasisuu akkasumas yeroo haxxiffatan ciqilee isaanii akka haxxiffatan gorsuu fi ofii keenyallee yeroo haxxiffannu ciqilee keenyatti haxxiffachuu. Vaayirasonni yeroo hedduu qufaa yookaan utaalloo fidan haxxiffachuun qufamuun darbu akkasumas immoo harka keenya sirriitti dhiqachuu dhabuudhaan darbu. Kanaaf takkaa utaalloo yookaan qufaan dhufnaan immoo infekshiniin gurraan dhufa waan ta'eef wal qabatee waan deemuuf amma danda'ametti akka ijoolleen qufaan hin qabamne yookaan utaalloof hin qabamne taasisuu. Qabxiin lammaffaan harma hoosisuu. Aannan harmaadhaa keessaa akka daa'imman infekshinii gurraan godhanne kan taasisu jira. Antiiboodii yookaan ittisoo qaamaa kan cimsu. Hanga ji'a jahaatti aannan qofa hoosisuu. Ji'a jaha hanga waggaa lamaatti immoo nyaata dabalataa waliin harma hoosisuudha. Garbiraan yeroo waa dhugsiisnu xuuxxoo isaa ta'e waan biraa mataa daa'imaa ol qabu. Yeroo harma hoosisnu yeroo waa dhugsiisnu mataa daa'imaa ol qabu. Akkasumas hanga danda'ametti xuuxxoo fayyadamuu dhiisuu. Yoo danda'ame burcuqqoo yookaan siinii fayyadamuudha malee xuuxxoo fayyadamuu dhiisuu. Qabxiin biraan talaallii talaalchisuudha. Daa'imman sirriitti talaallii guutuu fudhannaan baakteeriyaan infekshinii gurraa fidan talaallii keessa waan ittifamaniif ijoolleen sirriitti talaallii fudhatan yeroo hedduu akka warra kaanii infekshinii gurraaf hin saaxilaman. Kanaafuu talaallii akka isaan fudhatan taasisuudha. Garbiraan mana keessatti haarri akka haaru gochuu dhiisuu. Tamboos dabalatee mana keessatti yeroo nyaata qopheessinu haarri adda addaa akka hin haarre gochuu. Kasala qoraan adda addaa fayyadamuudhaan mana keessatti aarsuun indoor pollution kan jedhamu tokko infekshinii gurraa fida jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti mana kophaatti nyaatatti qopheessinu qabaachuudha malee mana keessatti haara aarsuun sirrii miti. Kanaaf egaa kanneen armaan olii goone hanga danda'ametti akka daa'imman infekshinii gurraan godhan taasisnu waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.